Hayyee nagaan isiniif haa ta'u har'a kunoo guyyaan ga'e cidhaaf qophaa'aa jira. Mataa koo hojjechiisee jira ganama bariidhaan. Galgala kaaksii galee maal maal jedhee ganama immoo sa'aatii sadii afuriin ta'a. Sa'aatii kana mataa koo hojjechiisaa jira. Bifa kanaan hin hojjechiifadhee filannoo kootiini. Bifa baay'eedha. Mataa gadi dhiisuu baay'een jaaladhu. Na argitaniis jirtu yeroo baay'ee. Mataa gaafsan immoo nama rakkisa gadi jettu as jettu mataa yoo a'aatan harka keessanii namatti hin tolu. Akkanatti gabi yoo jedhe immoo garuu das firii taata bakka. Waa'ee mataa yaaddu. Akkasii filannoo laayik godha isinitti tole. Jalqaba viidiyooti kuni gadiin isinii dhiisa. Kun xumuradhee ka'ee jira. Akkasii qeensalee dhaabee ammaa fi mataa tokko fadhee qeensa dhaabee meekaappiin ganaa na'afa. Meekaappiin nafa. Xumuradhe isaan kaanii. Kaameeraa xiqqoo yeroo waraaban isaan xaragne ija baate iddoo laayitii isaati. Kanaaf dimzizzeedhe. Namni gaa yeroo sana gab jettu waan ta'eef namatti hin tolu. Garaachiin baay'ee kan namatti tole raajeffatanii ababaan irraa addaatu kana nam bitanii ababaa fireeshii yookiin immoo isa jiidhaa jechuudha. Waan bitameef duruma bitamee nabira sadii hidhaa sadii. Gurguddaa sadii bitanii waan ta'eef achi keessaan kana akka warra arabaatti qabsi akka warra hindiitti jedhama akka warra hindiitti itti qabsiifadhe dhugaa akka inni bareedu namni viidiyoo na waraabbanne hin jiru gaafa sana. Filannoo mataa samma tokko naannoo keenyatti kun hin galle reefu dhufe istaayiliin mataa kun immoo amma tokko na ababa kana baay'ee tokko namatti tola. Nama marara. Eessatti quree? Istaayilii faana baay'ee tokko. Ana laayik godha. Inda gatina.